Hayyee hordoftoota YouTube fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u yaa'u na dhukkubaa jira sinin jedha pirankii irraa garuu hafeera baay'ee na dhukkubee dhugaa waaqa isintu natti mufatee tokko jiraanis baay'ee natti gaddee jira ammallee akkuma natti gaddeetti jira kanaaf galgala illee dhugaa dubbachuuf galgala baay'ee na dhukkubaa bule akkasuma mallee na dhukkubaa jira sinin jedha dhugaa waaqa baay'ee na dhukkubee isaa na dhukkuba kan qofallee miti afaan koo keessa baay'ee nama daa'e afaan koo keessa inna waan dubbadheen si muufachiise natti fakkaata kanaaf afaan koo keessa hidhii koo kun baay'ee nama daa'e jira keessa isaa soosin agarsiise kana gadi qaqqabee jechuudha karaa kana fa'aa keessa isaa jechuudha beekama dhingii akkatti gugurraacha ilaala baay'ee na dhukkuba akka jiru beekamaadha ilaaluu dandeessu keessa isaallee qosolii tattee jira karaa kana keessa isaa jechuudha na amma waan dhukkubuu isaa osoo hin taane namoonni baay'een kaleessa piraankichi baay'ee jabaa ta'uu isaarraan kan ka'e hordoftoonni kiyyallee baay'ee natti aartanii jirtu jechuudha baay'een keessan natti aartanii jirtu piraankii akkanaan hojjetamu piraankiin akkanaa sirrii miti jettan dhuguma piraankichi baay'ee jabaataadha nama rifachiisa nama naasisa hiika baay'ee namaa kennas namni tokko namni dhukkuba faa qabu nahee gaggabuu danda'a dhugaa jechuudha sanuusa qofaa koo ta'e illee maan ta'u kakushaa baadheen jira kakushaa wajjin na jiraan baay'ee gaddeera baay'ee natti gaddee jira ammallee akkuma natti aaretti jira dhiifama naan goone kanaaf isaafillee isinuu naan jettaniittu isaafillee wanta tokko bititi sarpiraayizii godhii dhiifama gaafadhu naan jettanii silaarra deemuuf jedhallee deemuu dandeenye na dhukkubaa jira siniin jedheera na qufaaseesaa bulee illeeti mataan illee na dhukkuba afaan koo keessa illee nama daa'ee jira biddeen yoo nyaadhe illee na gubaa buna yoo dhuge na gubaa afaan koo keessa mammadaa'ee siniin jedha karaa kana immoo gara gurratti na dhukkubaadha dhugaa waaqa sobaan jiru sobee dhukkuba ofirratti hin farrisu inna isinis baay'ee natti mufattanii jirtu jiraanis natti mufatee jiraadhaan sarpiraayiziin godha yeroo biraatti jechuudha waan tokko yeroo fayyu waan tokko biteefiini sarpiraayiziin godhaani yeroo dhiifaman manaa godha yeroodhaaf aarullee harallee akkuma aaretti jira aaree manaa bahee akka duraanii isaa hin taane jechuudha natti qabamee bahee na piraankii waa ta'u malee piraankiin baay'ee nama naasisee baay'ee nama gaddisiisu jira piraankii garuu yoo hojjetanii gidduma galeessatti hojjetan gaariidha piraankii nama kolfisiisu piraankota sasalphaa baay'een jiru nuni ishee sasalphaa hojjechaa turre inni kaleessa garuu piraankota jiran keessaa waxaa kan jechuun adda kan ta'e jechuun piraankii adda ta'edha kanaaf isinillee baay'ee hordoftoonni kiyyallee baay'ee natti aartaniitu jira baay'ee aarsiteetti akkas ta'uu hin qabu naan jettanii jirtu garuu na sababa kana natti fakkaata kanaamni kun na dhukkube amma afaan koo keessi nama daawutti vaaziliinii itti dibeessanuu inni baay'ee gurraacha'ee goggognaan jechuudha amma keessa isaa afaan koollee nan dhiqadha jedhee akkatti dhiqadhu dhabe dhugaan siniin jedha karaa kana keessa isaa baay'ee sirraanis nama daa'ee jira keessa isaa jechuudha gara kana dhiyooma kana gara kana ammoo keessuma kanallee jechuudha sirriitti madaa'ee jira iddoo kanaan inna biddeen illee xinnoosh karaan kun xinnooshi fayyaadha
gara kanatti nyaadhe wani baay'ee na guwaasi madaa'e waan ta'e woxiin nagu buna naa dhugu shaayii naa dhugullee ganama ollee sana qufaasisuuf jedhee shaayii danfisadhee akkatti dhugudha kan hundumaa maaliif isin toleessa beektu dhiifama akkanaa gootaniif isin dhuguma bar jechuun namni kamuu yoo namatti gadde gaarii miti namni kamuu yoo namatti mufate gaarii miti jiraa qofa miti isinillee warri natti mufattan soorii sinin jedha dhiifama sinii gooneerraa fayyoo dhiifama sii gooneerraa akkanaan jettanan barbaade na komantii keessan baay'ee isaa ilaaleera komantii keessan komantii na aariidha komantii aartanii komantii na babarreessitanii komantii akkanaa piraankii akkanaan godhini piraankii akkanaan hojjetanii baay'een keessan jettanii jirtu innaa sinin jedha kanaafii piraankii akkana lammatan hojjedhu sanuu waan nama kana fagaatu kakuu baadhee kakuu keessa gashee hojjechuu hin qabu kanaaf piraankii yoo hojjedhe akkuma ishee durii qoosaa ishee salphoo ishee nama kofalsiistu malee kana amma jiran dafqee aaree amma dhiigni isaa ol danfutti amma dhiigni mataarra isaa bahutti hin hojjedhu namni tokko namni naasuudhaan waan tokko ta'uu danda'a dhukkuboota garaagaraa namni warri fakkeenyaaf sukkaara fa'aa qabanii yoo nahan dambiitii warri jedhaman tokko jiru isa namni nama qabuufi nahuun waan akkasii gaarii miti rifachuun gaarii miti kanaas niin jedha jiraan macheessi amma aaree yeroo dhiifama godha isin garuu dhiifama godha dhugaa waaqa jechuudha hordoftoonni kiyya warreen viidicha daawwattanii akkasumas komantii naa barreessitanii warri natti gadditanii warri waaqa wanti hojiin kun isin aarse piraankiin kun isin aarse dhiifama godha isin jedha dhugaa waaqa jechuudha dhiifama akkanaa gootanii barreessaa dhugumaan dhiifama godha warri natti qabamtanii jiraan garaa miidha dhuguma gara laafasii nama akkasii immoo akkas rifachiisuun naasisuun hin ta'u namni garraamii namatti qabamnaan gaarii miti dhugaa waaqa namni garraamii yoo namatti mufate gaarii miti yoo namatti aares gaarii miti maaliif garraamii jechuun garaan isaa qulqulluudha waan ta'eef mufannaa isaa waaqni dhaga akka namoota warra lapheen isaanii jal'aa lapheen isaanii hammina yaadaa ooluu miti lapheen namaa garaagaridha fakkeenyaaf namoonni numti waaqa yeroo kadhatan dafanii waaqni isaanii dhagahu jira kan immoo kadhannaan isaanii dhagahamne jira sababni isaa laphee ilaala waan ta'eef waaqayyo warra laphee qulqulluudhaan isatti dhiyaatanii dafii fuula isaa garagalcheefiitu kadhannaa isaanii dhagaa akkanuma waan isaan godhaniin dhagahamaaf jechuudha isin jedha isaan kana keessaa isinillee hin dhabamtanii warreen natti mufattanii bilis soorii waan akkanaan hin deebi'u piraankiin akkanaan deebi'u anallee na dhukkubeera isiniin jedha dhiifama naa godhaa hundi keessanuu qoosaa miti dhugaa waaqa baay'ee na dhukkubaa jira karaa kanallee na dhiitee jira jechuudha akka mangurrama maal jedha akka sanaatti garagara beeku garuu yoo akka kanaatti fufe mana yaalaa dhaqa jedhee yaadaan jira halkan waan tokko illee rafne kan maatti na qufaasisaa bulee afaan koo keessas akka jirutti nama daa'e waan ta'eef dhiifama sin gaafadheen jira dhiifama naa gochuu keessan komantiidhaan naa beeksisaa siniin jedha warri natti mufattan keessanii guma gadduu dandeessu hordoftoota koo waan ta'eef maamila kooti akkuma maatii koo jechuudha maatii kiyyadha yeroo hundumaa waan hundumaan daawwattu waan hundumaan dhageessu waan ta'eef iccitii tokko illee hin qabnu nuni wanta sin oskinu waan hundumaa beektu
Kanaaf bifama akkanaa gootan abdiin qabaa isiniin jedha jiraamoo yoo natti wayyaa'e gidduu kana waa tokko biteefiini sarpiraayizii isa godhee isinuma fuulduratti dhiyeessa jechuudha. Isin garuu bifama naa godhaa isiniin jedha. Thank you so much. I love you. Galatooma.